Akkam jirti naguma? Ayeemee magaalaan kun ergaa onkoloolessa 21 kaasee to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala akka jirtu wanta daawwanne irraa kaa'amne gochuu dandeenyeerra. Erga waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana seeneeti. Maaltu ture? Uummanni Oromoos immoo akkamitti waraana bilisummaa Oromoo kana simate erga waraanni bilisummaa Oromoo waraana diinaa areebaa ture. Akkuma beekamu oduun kanaan dura odeeffamaa ture deemaan biraa ture. Waraana Oromoon yeroo alaalatti ilaalaa ture. Baay'ee akkuma isaan odeessaa turan hamaa wayii fakkaataa ture. Eega dhufee naannoo keenya galee aanaa keenya eega to'atee booddee jireenya bareedaa irra jira. Uummanni naannoo keenya baay'ee fooyya'aa kan ta'e irra jira. Namni akkuma oduun odeeffamaa jiru namni buqqa'ee hin jiru. Kaabineen naannoo kana ture illee maatii isaa akka inni deebi'ee mana isaatti deebi'amu jedhamee qajeelfamni kennamaa jira. Akkuma kana naannoon keenya baay'ee haala bareedaa fi bilisummaa gaarii irra jira. Amma yeroo ammaa kanatti bilisummaa baay'ee bareedaa irra jira. Akka yeroo sana odeeffame ta'uu dhiise namni baay'een illee duruma waraanni oboo akkasii kan jedhamu jira. Waraanni oboos nama yartuu fakkifamaa ture jalqaba. Nama baay'ee yartuu fakkifamaa ture. Dhugaadha namni biyya kanaas amanee beeku ture. Namni biyya kanaa amanee beeku ture. Namni biyya kanaa reefuu hubate. Baay'ee waraanni oboo baay'inaan ni qabu. Meeshaan ni qabu illee irraan kan ka'e nageenya inni barbaadu illee irraan kan ka'e baay'ee hawwataa ture. Baay'ee bareedaadhaa fi iddoo hundaa irratti injifannoon kun yoo fudhatame baay'ee nu boonsaa nuyi gidaamiini baay'ee itti boonnee jirra jechuun barbaada qabamuma. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana to'ateera. Waraanni sirna kanaan dura ture. Hawwaa bulchiinsaa akka nu mamteedha. Maaltu godhamee uummanni akka tasgabbaa'u ta'e qoreen ijaarame waan akkasii waan jiruuf akka hawaasa tasgabbaa'ee wal dhagee hannii fi nageenyi akka jiraatanii hidhame nageenyi akka jiraatu beekumsa akka jiraanne gochuudhaaf qoreen ijaarame jira. Namni yeroo isaan dhufanii naannoo guyyaa lama mul'e kan qoreen dhaabbate qoreen akka naannoo ganda aanaa gidaamii akkamu ganda lama qabdi. Gandi lama qabdi keessaa ganda duwwaa tokkoo fi duwwaa lamaadha. Duwwaa tokko keessattis anamma akka qoreedha. Ganda duwwaa tokko keessatti qoree ta'ee jira. Maaliif naannoo keessan eeggadhaa jedhamee jira. Naannoo keenya qeerroo mataa keenyaatiin eeggachaa jirra. Namni saamamees hin jiru. Eenyu namni biyya irraa buqqa'ees hin jiru. Akka odeessan ta'uu dhiisuu danda'eetu naannoo nageenya naannoo keessanii isintu eeggata jedhamee jira. Qeerroo naannoo keenyaa filanne waraanni oboo eegaas keessa galee baay'ee namni firii ta'ee deemuu danda'e katamaa kana keessatti bilisummaa gaarii agarsiisaa jira. Eeguma dhufanii addana keessa galanii booddees immoo baay'ee kan ta'e ganda duwwaa tokkos gunda duwwaa lamattis qoree mataa danda'ate qabatee jiru. Qorees bulchiisas qabatee jira. Wanti itti fufu injifannoon gara fuula duraatti malee duubatti wanta ta'eef nuyi naannoon keenya bilisoomtee jirti. Injifannoon ammas gara fuula duraatti itti deema jedha Oromoo wanta ta'eef nus immoo naannoo keenya hin eegganna. Oboon immoo gara fuula duraatti deeme injifannoo fudhachuu hin danda'a jechuu barbaada. Waraana sirnaafi waraana miidiyaalee akka waraanni bilisummaa Oromoo homaa gochuu dandeenyu mana Oromoo akka bilisoomne barbaada. Jira isaan gadhiisanii maal jettu yaada maal taatu? Yaada kana irratti yaada baay'ee namni baay'een haasa'uu danda'a. Namni aanaa kana keessa jiru haasa'uu danda'a. Akka aanaa gidaamitti namni baay'een buqqa'eera jedhamaa ture. Namni buqqa'e illee hin jiru. Kaabineen naannoo isheetti baatee maatiin kaabinee illee deebi'ee qubatu jedhaa jira. Qaamni obbo maatiin midhashaallee biyya deebi'u mana isaatti gara mana isaatiitti agalu jedhamaa jira waan ta'eef yaadni isaan haasa'anii fi yaadni oboon qabu tasumaa wal argaa hin jiru jechuu barbaadeetan. Yaadni isaaniiti yaadni kun argamaa hin jiru. Jarri kun soba uummataa isaa danda'ateetitu sobaan biyya bulchuu barbaadu waan ta'eef nuti immoo sobaan bullu sobaanis biyya bulchuun akka hin danda'amne immoo bira geenye jirra. Nuyi qabatamaatti waraanni oboo maal akka ta'e qabatamaatti dhibba keessaa dhibba itti amansiisne sammuu keenya amansiisne argaa jirra jechuu barbaadeedha. Baay'ee jiraataa magaalaa Gidaamii yaada xiqqaa kan guddaa garaagara. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa turtii nuti jiraataa magaalaa Gidaamii tokkoon haala waraanni bilisummaa Oromoo magaalattii to'attee nageenya tasgabbeessee uummanni qoree isaa ijaarratee bulchiinsa bilisummaa yeroo mijeeffatee jiraachaa jiru laalchisee yaada gaafanneedha. Uummannis akkuma isin agartan bifa nagaaf tasgabbiitiin olii gad deemee guyyaan kun guyyaa sanbata duraatii
gabaasaa galgalataa jira. Kan hundumtuu banaadha. Namni buqqa'ee jedhamus illee waan argamu jiraattota magaalichaa dubbisaa jiruudhaas kan dhaga'aati jiru kanuma. Lolli mana ijaaruu haasaan tabban qabu wanti waraanni sirna fiifi ololaa jiru osoo bakka ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo bakka deemutti nagaa tasgabbii uumee uummata akka jiraachisaa jiru waan daawwanne waan afaan jiraattotaa irraa dhageenye kana fakkaataa ammallee qophii keenyaaf ammallee gaarii nu waliin turan affeerraa ta'e. Mana gidaamii keessatti mootummaan olola garaagaraa gaggeessus ololli gaggeessaa ture kijiba ta'uusaa uummanni Oromoo kan sirriitti bareechee beekudha. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeka ganamaa ilaalcha uummata Oromootiif qabu qabatee jaaji siyaasaa bara 2018 bilisoomneerraa mootummaa jijjiirti ilmaan abbaa gadaati jedhee mootummaa fi murnoonni adda addaa biyya keessaa mootummaa keessaa fi diyaaspooraa alaatiin qindeeffamuudhaan uummata Oromoo sammuu burjaajessaa turanirraa waraanni bilisummaa Oromoo nam barbaachisuu ani qabsoo hin xumurree akeeka ganamaa bilisummaaf Oromoof walabummaa Oromiyaa galmaan hanga ga'utti wanni barbaade gareen barbaade fudhatee amanu gareen barbaade jijjiiramatti amanu gareen barbaade ilma abbaa gadaa haa jedhu an kan qabsaa tureef sirna guddisuudha sirni ijaarreef akka itti fufetti jira jijjiirama bu'uuraa hundeelaan barbaada malee suphiinsa sirnaa hin barbaadu jechuudhaan bosonatti hafee waggoottan 3 darban keessatti walitti fufiinsaan qabsoo jajjabduu sirna kanaan falmaa ture keessatti dhiigaaf lafee lubbuu hedduu itti dhabee yaarraa geera bara 2021 ji'a sadaasaa keessa jira. Ji'a kana keessatti immoo aanota hedduu akka lixa kanaatti yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo harka isaatiin gashate. Bobbaa waraanaa marsaa tokkoffaa bara 2021 hagayya 8 eegalee marsaa lammaffaa onkoloolessa 28 walitti fufiinsaan walumaa gala imala bobbaa gara Finfinnee bifa jedhuun Oromiyaa guutuu imala gara Finfinnee jalatti handhuura ciniinamne handhuura keenya gadhiisnaa qabsoon addi bilisummaa Oromoo Finfinneetti eegalee bosonatti itti fufee Finfinneetti goolabamaa wiirtuu keenyaa gaafa Finfinneen cabdee Oromoonis cabee jedhee bifa kanaanii Oromiyaa mara keessatti lola jajjabaa gaggeessaa jira. Lola gaggeeffamaa jiru kanaan immoo akkuma isin agartan akka isin daawwachiisaa jiru aanaan gidaamii lafa siyaasa mootummaa akkasumas kan diyaasporonni hedduun xiinxaltoonni siyaasaa sirna fi magaalaa gidaamii keessatti waliin lolinaa achi bobba'aa gara daangaatti wal lolaa bifa jedhamuudhaa turan amma qabsoon gaggeeffamaa jiru qabsoo magaalaati magaalaa Finfinneetti deemamaa jirudha. Kanaafuu qophiin keenya kana fakkaataa Oromiyaan Oromoonni bilisoomaa Oromiyaan ni wala boomtii injifannoon uummata Oromoo fi horaa bulaa deebanaa. Aggeeffattoota raadiyoo Oromiyaa akkasumas daawwattoota keenya amma turtii bulchiinsa magaalaa Gidaamii keessatti gochaa jiru kan itti fufame akkuma itti fufetti jira. Amma immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokko waliin turtii gochaa jirra waan isaan jedhan walumaan daawwanna. Turtiin keessan nu faana ta'u. Ayyee maqaa keessanitti maatii gaaffilee keenya ijaarsuun isinii dhiyeessina. Jaalgurmeessaa dhabuu jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo. Ayyee jaalgurmeessaa dhabnii miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Magaalaa Gidaamii mooraa bulchiinsa magaalaa Gidaamii keessatti isin agarre. Haalli itti isin naannoo kana magaalaa Gidaamii itti dhuunfattan akkam ture? Haa ta'u akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo aarsaa hedduu kaffaluudhaan hawaasicha waliin waraana sirna garboonfataa Oromiyaa mara dhuunfatee jiru
buqqisuudhaaf waan hedduu aarsaa hedduu kaffaleera. Kan magaalaa Gidaamiitiif Fardita Oromiyaa kana gogiif qondaala fudhannoo ilaallee yeroo darbee waraanni kun lola jajjabduu gaggeessuudhaanii humna garboonfataa kan biyya keessaa buqqisee jira. Eega buqqisee booda immoo hawaasi kan mootummaan kun kaleessa olola sobaatiin sammuu uummata kana adoochaa ture. Hawaasa kanallee waraana bilisummaa Oromoo akka biraatti fakkeessaa ture. Waan uummanni kuniif waraana kanarraa arge faallaadha jechuudha. Dhumattuu uummanni Oromoo waan waraana bilisummaa Oromoo sirriitti beeka. Ragaa ba'aa kanuma argaa jirru jechuudha. Ayyee egaa waraanni bilisummaa Oromoo akka shiftaa akka nama ajjeesuu maqaa waraanni sirna PP yookaan mootummaan garboonfataan kun irraan kaa'anii hin turre. Uummanni Oromoo yeroo isin magaalaa kana keessaa mooraa diinaa buqqistan, diinaa ariitanii harkaan qabdan yookaan ajjeestan simannaan isaa maal fakkaata ture? Miirri keenya uummanni kun isin simate. Dhugaadha. Akka kaleessa reengaddaa mootummaan kun olola sobaatiin maqaa waraana kanaa balleessaa ture. Uummatichi silumayyuu dhugaa jiru beekaa jechuudha. Mootummaa kana wajjin gaafa jiraachaa ture garaa madaadhaan walii wajjin jiraachaa ture. Sababiin isaa maaliifi ilmaan Oromoo qaqqaalii beekaa, qeerroo beekaa magaaluma kana keessatti marfata konkolaataa kana irratti nama meeqa dhiiga dhangalaasee waan ta'eef uummanni Oromoo sirna kanaaf garaansaa madaadha jechuudha. Akka waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasuu eegaleen hawaasi kun hedduun isaallee manatti namne kan billaa qabatee dullaa qabatee kaambitti illee kan dhagaa guure jira jechuudha akka duwwaa. Kanaaf simannaa uummanni kun waraana bilisummaa Oromootiif godhe jaran olaanaadhaan waanuma argaa jirrudha. Gammadee sirbee kolfee taphatee waraana kana wajjin jiraachaa ture jechuudha. Waraanni kunis immoo hawaasicha keessa kaleessa seelii diinaa ta'ee kan hojjechaa ture jiraachuu danda'a. Akkuma waliigalaatti garuu waraanni bilisummaa Oromoo isa mootummaan barsiisaa ture isin ajjeesa isin saama jedhee jechoota garaagaraa ittiin jechaa ture sanas hin nanne. Sana keessaas waraanni bilisummaa Oromoo silumayyuu qabu uummanni Oromoo dhugaa beeka. Isa dogoggores isa sirrii hojjetes hundumaa waltajjii hawaasaa yaasee gorsee haala ittiin jireenya isaa gara fuulduraatti fooyya'uu danda'uu fi walii isaatiin wal bulchuu danda'u eega barsiisee booda haala kanaan walii wajjin jiraata. Walumaa galatti simannaan uummanni Oromoo waraana kanaaf godhe kan baay'ee nama boonsuuf nama gammachiisudha jechuudha. Ayyee aanaa Gidaamii kana keessatti bara 2020 mootummaan sirna PP karaa miidiyaalee isaa miidiyaa garaagaraatiin ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa dhahamanii yaalamanii boodarraa akka du'anitti qondaalli poolisii sirna PP haasaa ture. Godina Qellem Wallaggaarraa waan miidiyaarraa dhaggeeffan akka odeeffannoo qabnutti immoo aanaa kanaa magaalaa kanatti Jaalmarroon ajajaa olaanaa Aabaa Oboo akka waltajjii gaggeessan yaabanneerra odeeffanneerra. Kana uummanni gaafa arge olola miidiyaadhaan tamsee qaamaan yogguu argu maal jedhe maal garaagarummaan mul'ate maal wanti isin taa'aa uummanni illee karaa jabe jechuudha. Egaa dhugaadhuma mootummaan kun durirraa eegalee sirumayyuu sirna sobaa irratti hundaa'e sirni sobaan biyya bulchu immoo yeroo dheeraa turuu hin danda'u yeroo dhumaa nama boonsa. Kanaaf dhuguma yeroo darbee akkuma isin jettanii Jaalmarroo Dirribaa aanaa Gidaamii godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda hunda qomaatti achitti ajjeefamee nama nagaa ajjeesanii reeffa boolla keessaa baasanii viidiyoo waraabanii akkaataatti Marroo Dirribaa ajjeefne jedhanii hawaasa sobaa turanii jechuudha. Na yaadanna nama sana ajajaa poolisii godina Qellem Wallaggaa ittiin kan guddate Jalaalam ta'uu isaa asirratti fakkaata. Yoo danda'u goree ta'e akkas sirriidhuma. Namni kun Oromoon inni beeku dhugaa dubbii silumayyuu beekaa jechuudha. Inni mootarii hubannaa hin qabne jiraachuu danda'a kan kanaan dogoggore jiru. Faallaa isaa garuu eega sirni kun asii buqqa'ee Jaalmarroo Dirribaa asitti wal gaggeessanii soba mootummaa kana ittuu bakkeetti saaxilee jechuudha. Sanarraa sana fuuldura persentii 90 wal uummanni Oromoo inuma beekaa. Kanaaf gochaa mootummaan kun olola sobaatiin godhuuf sobarratti ijaaramee booddee maal ta'aniif akka mootummaa kana buqqa'uu fi uummanni Oromoo fi uummanni biyya kana keessa jiraatu akka inni amantaa irraa dhabee soba isaa kana irratti hubataa turetu sanarraa illee hubachuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo dhugaa jirus tokkos immoo ilaalee lafatti
mootummaan kun walumaa galatti silmayyuu uummanni Oromoo fudhachaa hin jiru. Sobduudhaa fi mootummaa sobaan biyya bulchuu ta'uu isaa mirkaneeffatee sammuu keessa haqee gatee jechuudha. Ayyee uummanni buqqee godaanaa jira ka jedhullee miidiyaa isaatiin ololaa ture. Uummanni immoo waraanuma isaatu akka inni baqatee gara karaa Jimaa warroo baheetti dubbatu. Isin akkas turtanitti maal hubattan waan inni jiru kun dhugaa? Egaa duratti akkuma jenne mootummaan kun yeroo isaa takka dhugaa dubbatee hin beeku. Uummati buqqee asii deemes hin jiru. Kan buqqee yoo jiraate milishaan kaleessa gadda baadiyyaa kana keessa bahee waraana kana sirna kana tumsuudhaaf magaalaa kana keessa hidhatee lolaa ture jira jechuudha. Tarii maatii isaa fudhatee kan deemu akka siviiliitti maatii isaa fudhatee kan duukaa deeme jiraachuu danda'a. Inni kun iddoo tokko tokkotti nama mul'ata. Caasaa isa tumsaa ture isa gargaaraa turetu osoo nama ittiin bu'in waan sirni kun naataa jedhee amanee fudhatee kan isa hidhatee lolaa tureef waraanni gara biraanis waraanni adda kana qubatee jiru kan ijoollee qaban maatii qaban jiru maatii isaa fudhatanii wajjin deeman irraa kan hafe uummanni nagaan buqqees hin jiru. Indichi kun walla mootummaan kun sobaan kanaan duras afarsaa turedha. Yeroo waggaa lamaan sadan kana keessatti akkuma dhagaa turre asirraan uummati buqqa'ee gambeellatti galee asiin immoo karaa lixaa kana asoosaatti uummati buqqa'aa jira jedhee yeroo adda addaatti walla sobaattiin Oromoo gurgurtuudhaa fi sobaa turedha waan ta'eef inni kun dhugaarraa kan fagaate. Ayyee xumuraadhaatti wanti amma mul'atu keessaa hoo qabsoo hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru. Dura marsaa lammaffaa imala gubbaa gara Finfinnee jedhuun onkoloolessa 28 bara 2021 eegalee galmi isaa agamitti jettanii keessu akeekni jiru. Egaa waraanni bilisummaa Oromoos uummanni bilisummaa Oromoos kan inni qabsoo gaggeessaa jiru biyya isaa dhuunfachuudha. Oromiyaa walaboomte ijaarrachuudha inni kun beekamaadha. Kanaaf duudhi marsaa lammaffaa kun duudha bobbaa fuula gara Finfinnee jedhudha. Galmi keenya, wal argaan keenya, qabsoon keenya hanga alaabaan keenya magaalaa Finfinnee irratti dhaabbattee mirmirfamtutti qabsoon dubbatti hin deebitu. Uummanni Oromoos isa kana hubatee isa kana beekee waraana kana cina dhaabbachuudhaan injifannoon galmaa deemu akkuma itti fufee jirutti jira. Injifannoo galmaa deemu kana immoo tikfachaa qabsoo isaa gara fuulduraatti gaggeessaa imalli keenya gara Finfinneetti jechuudha. Xumurri keenya bakka sanaa Oromiyaa walaboomte biyya uummata bilisoomtee fi daangaa birmadoomte ijaarrachuudha waan ta'eef xumurri keenya haga sanaa jechuudha. Ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gurmeessaa Lammii guddaa galatoomaa. Ayyeen dhaggeeffattoota